ani saba ebusti dabiliin tare dhufe yulench no ana dabili marrat kenne fakku dabiliin ga tare kenne amma jarri waan ajaiba dalay debar waan isin ajaibu isan keessanu jani jani dabiliin jalqabu sa walafo leenca gara dibba tokko diga fure namichi ma warri akkuma makin jette hukubi fidam birri hukubi titun ya birri hukubi ti sababiin isa nama tokko jarri qophaanii tumurban Hai, fakkeenya jarri ijaaramanii dhufan amma miliyeena 3 jechuun mucaan amma jalqabarra jiru toppiin jechuudha miliyeena 3 kenne amma ummanni kenna leenca tokkoon deeman barbaa'innan miliyoona tokko miliyeena 4 san kagalche bari kenna namni kenne miti maay kitabtabi dabar namni irra mubaarakin kenne bar ubii kannani akkamni beektaa amma warri koomantii barreessuun amma leenca bitachuu danda'anii akka godhan warri waa bitachuu dandeenye warri waa bitachuu danda'utti maallaqa walitti qabanii ubii darbanii akkamitti taphatan malee namni dilli sun miliyeena maal godhan miciyyoon inshaallah faridaantiin taane akkas godhaniifi. wallahi jarri qophaanii tumurfan sirri maa walumatti qophaanii dhufan tapha tokkocha wanni tapha tokkocha amma geemi jalqaba jedhee ka plaana godhadhe barbe be amma geemi jalqaba jedhee plaana godhadhe tura dhabdii kute bas abdi waan si gaafadhu no hundinuu nama guddaa beektaa sammuun kenna nama dalagu Idris kitaaba qur'aanaa fudhatee wallahi wabillahi watallahi yoo ati moote leenca kudha sii kenna himmootu jedhee itti kakata no tokkollee ani marzi dhugaa jedhee bee waati moo'atti akkas jedhanii osoo akkas beeytanii natti himtanii silaan Idrisiin tokko wayii ani summii dhugaa jedhe gaafati moo'atti wallahi billahi islaamuma sunillee bar wallahi akkasii sanutti himtanii sila jalqaba irratti qophoofnee leenca kudhanii san Idriirraa fuuna sila kakateera waan ta'eef jarri ubii kennanii akkasumatti ilaalee Mubaarak Ismaal godhe beeyta Mubaarakin gaafa tapha kanaan duraallee yaadattanii gaafa tapha isaa tiktokii isaa waa jalaa goggodhanii deebisan ammas osoo namni 100 jiru intarneetni maal ijaanii irraa baheeti deebi'e beeyta siistamii kana keessatti waan irratti dalagantu jira amma namni uummata kanatti beeku asilii fi maayikii qofa jara kana injifachuu barbaannaan falli jara walumaa galatti dogoggora jiru tokko jira amma ijoolleen irraa akkam qophaanii dhufan beeytanii barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ما سرت يا رتوكو كوايا كتا سواجين تبتو سنتي دادتيمي أورونا ما سر براتشو كبا مايكي أما رجع يفادو سيما أما تبا مبارك رتي الترا مرتزي رفت جلقابو ما مليان كوراني أولين كنو أورومون هذا مليان كوراني تيتي وان نوجا وجاني كوباني رفنجر سيكلا dabalanii garuu taaptaabii fi homaa wajjin miliyeena 12 akkas galchan malee tapha isaan pilaanii awwalaa kaan miliyeena 10 kaatanii dhufan miliyeena 10 kan akkuma jette ququbiidhaan wal gulmeessitee ijoollee walitti buustee leenca hedduu bittee yaani yuunivarsiitii tiktokii kana bittee walafoo gadi dhiisaa wayitti takka jedheetiniin dabiliin sadiin jalqabu gizema san waa maro walitti hidhanii gafuran leenca 100 akkas fuum godhan gizema san miliyeena puluusii ta'e odoo addaan incitiin miliyeena 12 galchan jechuudha. Takkatti darban jechuudha puluusii sanarratti darban. Yeroo dabilisan jechuudha. waan si gaafadhu warri beeku bara waan teknooloojii kanarraan beennu waan kana wanni kun feekiidha jechuu jiran kooyinsiin sun akkamiin feekii ta'uu danda'a? feekii miti dhiisaa gaantu Wanni feekii jedhu jiru buleessa kiyya uummanni waan qabatee gadhiisu dhabee feekii jedha feekiin maaliin qalladdanii sirasi. Live goolii isi leenca 100 kaayatti. Live goolii isi osoo feekii ta'e live gooliin isi Ibanu guutu sittima. Live goali ibba kayette ibanu guutera. Ila dhageeffadha. Jajjabeessuun sirrii miti jedha. Dogoggorri ka jiru. Wanti feekii jedhu hin jiru. Mo'atamnee jirra. Qophoodhaan fuudha ka kana maraa fide beeytanii. Ahmed akkam akka ta'e beeyta? Amma fakkeenyaaf leenca 5 ol yoo bitte boonasii sii kenna. Googiliin jechuudha. Sigaleemi leenca 5 yoo bitte 6 akkas godha malee feekii miti amma wanti jiru. Na amani jamila Oromoon kennine Mubaaraki geemii irraa dhugaa sitti mataba gaafa dheengaddaa Idris Mo'ate kan caalfisiifte malee. Amma ofirra dhaabannee feekii jennaan isa. Harran kennamneef jira fudhadha. Nama 100 wayi taatanii baay'attanii garuu waan isa tabsiisuu namni kenneef hin jiru. Dhugaan Rabbii walitti himne jechuudha.
tapha gaafa Idriisii wajjin taphatee saniin amtatta'ame malee saniin injifata ture. Ka har'aa garuu uummanni Oromoos mubaarakii kennin heedhee dinii lafa. San miliyoona meeqa argate sanirratti kanarratti? Sanirratti bar kana miliyoona 4 argate san bar miliyoona meeqa argate beektaa san? Idriisan giddii xiqqishuma mo'ate bar. Kana bar miliyoona 12 jechuun bari inumaayyuu bar nama 100 sayyoo taaptaabimaa fi abaabooyyuu laakofte miliyoona 4 saniin dhufa. Uummanni kottoonfatee ijoolleen mana maadaamiitu nin jaalatti mubaarakiin beekta. Irraan dhaabattee itti quuti jarri. Miliyoona 4 ka geesse giiftii sitti hin fakkaatin. Hin kennamneef siin jaan amani. Uf duuba deebii ilaali leenca isaa kennan. Kanarraan akkaataan itti leenci isaa kenname gadhiifame dogoggora qaba. Eega sunuu iyyuu laali dabiliin dhumate leenci dhufu argeya. Dabilii boodamee laala isin hunduyyuu. Jallisanii kennaa turan achiin booda. Amma Lakki ka dura kennameetu gizee san dhufe. Jalaa kan gaddine isii injifachuu qabdi amma. Ila ka dura dhufeetu iyyuu gizee san baha beeytaa kun walirra yoo dhufe. Haga xumura dhumuutitti booddee irratti illee erga geebiin dhufe hin dhufa sun leenca rakkoo qabu. Garuu dabiliisan ta'uu qabe ta'uu dabiliisan irra qajeeleetiin furmaatan fitiin bar dubbiin dhumattee barakkaa qabas. Amma mee dubbii biraa dhiisaa sin feemesi na godha anillee amma geemii ta'achuu fedha kameen lama. Feemesi ta'uu fedha nama geemii tapha wanna ka beellama naa qabsiisa. Bareeda. ይሰማል ይሰማል። የኛ አንደኛ ጠላት ማኪ እንትና ነው። አሁን ያየኑ ልጅ የኛ ጠላት ማለት ነው። ማነው ስሙ? ማሜ ነው አንደኛ። ብዙ ሰው የማያውቀው ችግሩ ታውቂያለሽ። አንዳንዴ ሙባረክና ስታውሪ ምናምን አማርኛ ስላወራሽ የራሳቸውን ሰው በደንብ አይሰሙም ሲነገራቸው ማለት ነው። እውቀት ያለው ስለ ቲክቶክ እውቀት ያለው ነገር እኔ ያደግኩት ውጭ ሀገር ነው። ትንሽ አዲስ አበባ ተቀምጬ ያለው አማርኛን ራሱ ያስተካከልኩት ቲክቶክ ላይ ነው። እና እኔ አፕሊኬሽን ሙባረክን ከጠየቅሽው አስሊን ከጠየቅሽ ሀድረማን ነው ብሎ አባባ አብዱላ ብዙ ጊዜ ማየው ቢሌሌ ቤት ስለኔ መጠየቅ ትችላለህ ማንነቴን ማለት ነው። አንቺ ከመግባትሽ በፊት ኦልሬዲ በደንብ አድርጎ ሙልጭ አድርጎ እየተሳደበ ነበረ። ማሜ በኮድ 21 እያለ ነው። በጣም ባለጌ ነው። ብዙ ጊዜ የማይታወቀው ቲክቶክ ላይ አድሚኖች አሉት። $2,000 ጌም መገልበጥ ይቻላል። ጌም ጊፍት ሲሰጥ ጊፍቱን ማቆም ይቻላል። አድሚኖች አሉ ለቲክቶክ የሚሰሩት ማለት ነው። ዛሬ እንደዛ ነው ያሰሩት ኤርትራኖች። ደግሞ ኤክስትራ ጊፍትም ሊሰጣቸው በፌክ እንደ ፌክ ኮይን ሳይሆን ጊፍቱ በፌክ ይወጣል። ፕሮግራም ነው። አድሚኖች አሉ ልክ እንትን ቢጎ ላይ እንዳለው እነሱን ከገዛሽ የፈለጉትን ከጌሙ በፊት ራሱ ሙባረክ እኮ ብሎታል። ዛሬ ላይቭ ላይ ባለፈው ከኢንድሪዝ ጋር ሲጫወት ሙባረክ አንበሳ ተሰጥቶት ኢንድሪዝ ምንም ሳይኖረው ሌላ አንበሳ ወረደ ለኢንድሪዝ ማለት ነው። ጊፍት አልነበረም ምናምን ዜሮ ላይ ነበር። ያ ማለት አድሚኖች ገንዘብ ከከፈልሻቸው በውስጥ ብዙ ጊዜ እንትን ማሸነፍ ይችላል። ጌሙ ኮይኑ ሁሉ ፌክ ነበር። ደግሞ እንዳለ ኦሮሞ መጥላት ጀምሯል። ሰምተሽዋል ዛሬ ማኪ አዩቲ ያልኩ ማሜ በይቅ እናቀርባለን። እሱ እኮ አቦ አማን ሪካ ካማል ጅረን wanta hunda dhugaa እውነት ነው አድሙ ማህነረቱ አሁን ወንቲ ዳ ፌክ ዳ አይቹራ ማሜን ጉዳላ አድሚኖች ናቸው። አኔ ዋስን ጋፈዱ አኔ ረኮን ኢሳን ቀበማል ኦቦለ ያኔ ሚሳን ሙጫንሱን ሳውሊን ወኖ ጅራቱን ዋቡታችሁፍ ሙጨቲ ማልታተቲ ማሜን ዋን akkasitti rabbashee jararraa waa shaqqaluu barbaada. Maammeen araadaadha beeta. Birrii jararraa butuu barbaada mucaa guddifachuuf. Kanaaf obboleessatti faallaa dhaqee achii jararraa giiftii fudhachuudhaaf. Oromoo namni natti garagalchee akka giiftii naan kennine godhaa jedhee ajandaa kana qabatee deemaa beektaa beekee. Akkasii bakka nagaa naa bulamaati. Inshallah abshiri. Atillee silaa eltiraadhaan talli? no ኤርትራ
Michi. Anamma warra ollaatitu warra sodaadhaniitu nu garagaluu deema qasii kanammoo. Warra soddaati? Isaaniin jabaatti. Giftara faranjii fi arabbootii qabdi mucayyoon xiqqoo kan akkana fa'aa jejjettu. Isaanii lulluuqannaa godhe. Inni irraaffattee irraa hafiin qaba. Akkana inni kenna waa olunee afaan keessa shafannee itti darbina. Fayyaa. Nagaa qabdaa. Amma argitii Jamiila. Nagaa. Fayyaa. Waliin beeynu wal baruu fi qooyaa Ahmadii waliin beeynu. Jirta akkami? Nagaa maal si beeka ani yeroo baay'ee si argaa maayikii faa biratti aslii faa biratti. Nagaarfaa nagayaati. Alhamdulillah nagaa. Caffo nagaa qabdi. Akka gaarii hundu. Ayye. ሞቺ ልጅ ማኪያ ሁኔታ አሞን ስትቋጋ ገባኒ እንደዚህ አባብላ ማለት ስትይባት አቤት አሁን የተጫወተሻት መጨረሻ ላይ በጣም ባለጌ ልጅ ነች። እናንተ ብላ akkasi bakka isinitti haa tolu kalas nagaa anjiraadha sa'aatiin deemeera na bira ኦሊ baay'eecha Hayi Saara. inni kunuu eessa amma kun amma ogumaan si jaalatee dhufe nummaan kun maal eenyunni kama haasayu kun hanga giftii kuma takka dhibba janaa hunni galchini beekee bara reefu manuma nama arrabsuu kana jiraa barsaniif jedhaa is no daggaafiitiin gamilaatiin achi seenee ture reefu mane Jamiila. Ija firaatiin